Kabajamoo hordoftoota keenya akkam jirtu? Har'aa keemistirii kutaa 9ffaa kitaaba keessan isa haaraadhaan chaaptarii 4ffaa irraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Chaaptarii 4ffaan Periodic Classifications of the Elements jedha. Baay'ee isin jalaa turuu keenyaaf dhiifama isin gaafanna. Chapter 4ffaan Periodic Classifications of the Elements jedha. Classification of the Elements. Arranging of the elements into different groups on the basis of their similarities in their properties is called classification of the elements. Elementoota giruuppii adda addaatti qoqqooduun wal fakkeenya amaloota isaanii irratti hundoofne giruuppii adda addaatti qoqqooduun classification isa jennudha. Classification of the elements isa jennudha. Inni kun immoo wanti nu gargaaruuf akkaataa haala salphaadhaan qo'achuu akka dandeenyuuf amaloota isaanii, mass number isaanii, atomic number isaanii, electronegativity wantoota garaagaraadhaan electron number isaanii illee qo'achuudhaaf, proton isaanii illee qo'achuuf wantoota garaagaraadhaaf waan nu fayyaduuf elementoota classify gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa kana immoo karaawwan tokko tokko wajjin ilaalla. Inni jalqabaa early attempts at classification of the elements isa jennudha. Inni kun maal ture? Elementoota sibiila yookiin sibiilala jennee adda adda baasu ture. Sibiila yookiin sibiilala jennee elementoota bakkuma lama duwwaatti qoodu ture. As keessatti elementiin tokko sibiila yookiin sibiilala ta'uu isaa duwwaatti adda ba'a. Garuu gaafa sibiilaloonni warroonni meetaaloidii warri ta'an gaafa argamaa deeman inni kun xinnoo hojiin ala ta'aa dhufe jechuudha. Meetaaloidii warreen ta'an amaloota meetaaliis naannoo meetaaliis warroota qaban gaafa isaan dhufan nu fayyaduu dadhabe jechuudha wanti kun. Kanaaf gara isatti aanutti darbame inni itti aanu maal jedhaa? Doberner's triads. Doberner's triadiin kun immoo triad isheen jennu kun sadii jechuudha. Sadii akka jechuudha. Sadii jechuun elementoota sadii akkaataa dabaliinsa mass number isaaniitiin kanneen walitti aanan fudhannee mass number elementii jalqabaa fi sadhumaa gaafa walitti daane lamaaf irruu mass number elementii isa gidduu jiru arganna jechuudha. Elementii fakkeenyaaf asitti akkuma ilaaltan lithium, sodium, potassium warreen kun triad warra jennu keessaa warra tokkodha. Mass number lithium kanaa fi mass number potassium kana gaafa walitti daane deebine immoo gaafa lamaaf irru mass number sodium kan arganna jechuudha. Kanaaf triad isheen jennu Doberner's triad inni jennu kana akka kanadha jechuudha. Doberner's classified elements in the increasing order of their atomic masses into groups of 3 elements called triads. Yaaduma nammas itti meedha jechuudha inni kuni elementoota walittaanan akkaataa elementoota walittaanan sadii akkaataa dabaliinsa mass number isaaniitiin arrange goone mass number isaanii kan isa jalqabarra jiru isa dhumarra jiru gaafa walitti daane lamaaf irru mass number element isa gidduu jiru arganna jechuudha inni kun. The defect in this classification was that all the known elements could not be correctly arranged into triads. Elementoonni hundi arrangementii kana keessa nuun galan yookiin classificationii kana keessa nuun galuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf elementiin yeroo sanatti argame jiru hundi classificationii kana keessatti argame seera kana nu guutuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ammas classificationii kan biraa barbaachisa jechuudha. Asitti kanatti dabaltanii ilaaluu dandeessu calcium, strontium, barium. Elementii calciumii mass number isaatii fi bariumii mass number isaa walitti daatanii lama afurtan yoo lama afurtan kan strontiumii argattu akkas kunoo 40 tuqaa tokko ida'uu 137 tuqaa 3 yeroo lama wal qixxee 87 tuqaa 7 kenna approximately 87 tuqaa 6 kana wajjin baay'ee walitti dhiyaata jechuudha. Inni kun Doberner's triadiin kana fakkaata. Ittaan sun Newland's octaves isa jedhu. Newland's classified the elements in the increasing order of their atomic masses into groups of 8 elements called octaves like the notes of music. Newland maal godhee akkaataa dabaliinsa atomic mass isaaniitiin ammas elementoota arrange erga godhee booddee saddeetiin octaves isa jennu sanaan classify godhannes kanatti Newlandinis kana jechuudha yaadnisaa elementoota akkaataa increasing order of atomic mass isaaniitiin yookiin immoo dabaliinsa atomic mass isaaniidhaan saddeetiin arrange erga godhee deebi'ee booda
elementiin jalqabarra jiruu fi saddeettaffaarra jira amalli isaanii wal fakkaata jechuudha. We found that when the elements were arranged in the increasing order of their atomic masses into octaves, then there was similarity of properties in every each element. Akka kana jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen, lithium, beryllium akkuma kana dhuftanii amma oksijinitti gaafa deemtan amaloonni isaanii wal fakkaatu jechuudha. Isa kanas akkuma kanaan haala salphaadhaan akkasittiin qabachuu dandeessu. The defect in this classification was all the known elements and elements discovered later could not be correctly arranged into octaves. Elementonni boodarraa argamaa deeman arrangementii kana keessa waan nuun gallee fi ammas modify gochuu barbaade yookiin immoo classificationii haaraa kalaquu barbaachise jechuudha. Some elements having different properties were placed in the same rows like cobalt and nickel having different properties are placed along with fluorine. Kan biraa hir'inni isaanii tokko elementonni amaloota wal fakkaataan qaban illee iddoo tokkotti yookiin immoo rooba tokko keessatti kaa'amaniiru jechuudha. Inni kun hir'ina keessaa tokko. Fakkeenyaaf koobaltiif nikeliin amaloota wal fakkaataan qabanii garuu immoo rooba tokko keessatti kaa'amanii jiru. Koobaltii fi nikeliin filoorinii wajjin amala wal fakkaataan qaban garuu immoo kiloorinii biroominii wajjiniin iddoo tokko keessa kaa'amanii jechuudha. Iron having properties similar to cobalt and nickel are placed in different rows. Kan biraa immoo elementoonni amala wal fakkaataa qaban illee iddoo adda addaa kaa'amanii jiru jechuudha. Inni kun hir'ina isaati. Inni itti aanu Mendeleev's periodic law isa jennudha. Mendeleev's periodic law jechuun loon seerri Mendeleev sun maal jedha kan jedhudha. The properties of elements are periodic functions of their atomic masses. Inni kun isheen isin argitan kunoo mallattoo ishee kana keessa kan jirtu. Low sanadha jechuudha. Lown sun maal jetti? Propertiin amaloonni elementootaa periodic functionii atomic maasii isaaniiti jechuudha. Jechuun amaloota elementoota kan qoqqooduu dandeenya, amaloota isaanii kan argachuu dandeenya, atomic maasii isaanii irratti hundoofneeti jedhee lafa kaa'e Mendeleev jechuudha. Mendeleev periodic law. Periodic table isaa kunoo isa isin argitan kana fakkaata. Isa kana ilaaluu dandeessu. Amma danda'ame qabachuu yaaluu qabdu. Mendeleev's periodic table. Mendeleev classified elements in the increasing order of their atomic mass and the similarities in their properties. Mendeleev kunis maal godhee akkaataa dabalinsa atomic mass isaaniitii fi amaloonni isaanii wal fakkaatan irratti hundaa'uudhaan elementoota classify godhe yookiin periodic table hojjete jechuudha. Amaloonni isaanii akkaataa isaanitti wal fakkaatanii fi mass numberiin isaanii akkaataa dabalaa deemu irratti hundaa'uudhaan classify godhe. The formula of the oxides and hydrides formed by the elements was also the base for the classification of the elements. Mendeleev's periodic table has 6 horizontal rows called periods. Asitti wanti isin hubachuu qabdan horizontaalii warra jiran sun period waan isaan jedhamanidha. Vertikaalii warra jennu immoo vertical row warra jennu immoo groups warra jennu. Warreen dalga ciciisan sun periodidha. Warreen asii gadii sun immoo group warra jennudha. Period and groups jettu kana sirriitti addaan baaftanii qabachuu qabdu. The groups 1 up to 7 are 2 subgroups called A subgroup and B subgroup. Yeroo periodic table dubbiftan A subgroup ishee jettuu fi B subgroup waan jettu of keessaa qabdi. Isa kana boodarra bal'inaan ilaalla. Walumaa galatti garuu groupii gaafa ilaaltan A groupiif B groupiin jiraachuu isaa adda baafachuu qabdu. A group warra jennu warreen S blookiidhaa fi P blookii irra jiran isaan kun A group jedhamu. B group warreen jennu immoo warra transition metal irra jiran jechuudha. Bal'inaan boodan ilaalla. Group 8 had 3 rows of elements. Elements having similar properties were placed in the same groups. Warreen elementoonni amaloota wal fakkaataa qaban groupii wal fakkaataa keessa groupii tokko keessa jiraatu jechuudha. Akkasitti achirra gaafa elementoota groupii tokko keessatti arginu hundi isaanii amaloota wal fakkaataa akka qaban yaaduu qabna jechuudha. Gaafa periodic table dubbifnu fakkeenyaaf group 1 keessa elementoonni jiran amaloota wal fakkaataa qabu. Mee fakkeenyaaf waa'ee group 1 yoo haasofnu group 1 sibiilotadha. Valence electronii tokko qabu hundi isaanii akkasittiin dafnee qabachuu akkasittiin dafnee akka hubannuuf nu gargaara jechuudha. Kaayyoomti qoqqoodamuu isaanii silumayyuu kanadha.
There are some spaces left vacant in the table to accommodate the elements to be discovered in future. Wanti nama dhibu mandaliif kun yeroo predictably sana hojjetutti elementoota ganaa argamaniif illee yookiin immoo discover hin taaneef ganaa fuulduratti discover hin ta'u jedhee yaadeef illee iddoo hambisee fi darbe jechuudha. Iddoo hambise darbuu fi isaarraan kan ka'e immoo booddeedhaan namoonni dhufan elementoota sana argatanii itti guutamee jira jechuudha. Merits of Mendeleev's predictable. First, elements were classified on a more fundamental basis of their atomic mass and properties. Elementonni kanneen classified ta'an atomic mass isaanii fi property isaanii irratti hundaa'uudhaanidha. The second, spaces were left vacant to accommodate the elements to be discovered in the future. Ammas itti men ture bakki duwwaan hambifamee fi ture elementonni hin argamne waan jiraniif discover kan hin taane waan jiraniif warra akka isaan fuulduratti illee discover ta'anii fi gahee guddaa taphate jechuudha iddoo hambisee darbuunsaa. Kanaaf it could predict the properties of the elements which helped in the discovery of the new elements. The inert gas elements discovered later could be placed in a separate group without disturbing the table. Warreen booda inert gaasiin yookiin noobel gaasii warri dhumarraa argaman sun separate place irra ta'an jechuudha. Separate group irra ta'anii utuu hin jeeqin utuu disturbing godhin separate group irra ta'an jechuudha. Warri kam warra inertii ta'an inertii yookiin immoo noobel gaasii warra ta'an noobel gaasiin akkuma beektan dhumarra jiru balance elektiroonii 8 qabu warra dhumarra jiran jechuudha. Warra baay'ee stable ta'an sana isaan noobel gaasii warra jennu yookiin immoo inertii gaasii warra ta'an akka disturbing gooneef iddoo adda bahee irra ta'an jechuudha. Defects of Mendeleev's predictable. Some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses. Elementonni tokko tokko immoo hir'ina Mendeleev's predictability kan ta'e immoo some elements are not arranged in the increasing order of their atomic masses. Elementonni tokko tokko atomic mass isaanii increase akka ta'uun order hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf cobalt is placed before nickel. Cobaltiin nickel dura kaa'ame jechuudha. Cobaltiin nickel dura kaa'ame. Position of hydrogen is not clear because it shows properties similar to metals as well as non-metals. Akkuma isin beektan hydrogeniin iddoo isheen jirtu sun naannoo sibiilotaa irra jirti. Amallisee meetaaliidhaanis non-meetaaliidhaanis garuu wal fakkaata. Inni kun defect Mendeleev's predictability keessaa tokkodha. The position of isotopes of elements is not clear. Elementoon isotopii qabu. Isotopiin eessa akka jiran garuu beekamu. Inni taan modern periodic law isa jennu. Modern periodic law states that the properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. Ijoon dubbii guddaan addana jira. Sila gaafa Mendeleev's periodic law dubbannu maal jennee the properties of the elements are periodic functions of their atomic masses jenne. Mendeleev's predictable modern predictable gidduu garaagarummaan jiru. Modern predictable atomic number irratti hundaa'ee classify godha. Mendeleev's predictable immoo mass number isaan irratti hundaa'ee classify godha. Ishee kana sirriitti adda baafachuu qabdu. Mendeleev's haa ta'u, Newland's haa ta'u, Doberzner's haa ta'u, sadan isaanii increasing mass number isaan irratti hundaa'anidha. Modern predictable garuu atomic number isaan irratti hundaa'edha. Ishee kana sirriitti adda baastanii qabachuu qabdu. Predictable akkuma isin ilaaltan kun baay'ee predictable guutuu ta'edha. Akkasumallee bifa isaanii illee ilaaltanii adda adda baasuu illee dandeessan asirraa kunoo warreen kana kunoo kiin addana jirti isa kana ilaaltanii amma ta'e hubannoof akkasii ta'utti ilaaluu dandeessu. In the modern predictable, elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers in the form of a table having 7 horizontal rows of elements called periods and 80 vertical rows of elements called groups. Isa kana waanuma sila jennedha. 7 horizontal row warreen jennu period horizontaliin period akka ta'anii fi warreen vertical row ta'an immoo group akka isaan ta'an silaasofne irranni kun waluma fakkaataadha. Periods period lallama. Periods are
7 pairs of elements as follows. First period has 2 elements, hydrogen and helium, called very short period. Second period has 8 elements, lithium to neon, called short period. Third period has 8 elements, sodium to argon, called short period. Fourth period has 8 elements, potassium to Kr, called long period. Akkasuma theory ishee kana dubbisuu dandeessu, dubbistanii qabachuu dandeessu. Group kan jennu immoo warreen vertically ta'an isaan jennu akkuma sila dubbataa turredha. There are 80 groups of elements divided into 9 main groups. Groupii keessa immoo A group, B group, A sub group, B sub group akka jiran adda baafachuu qabdu. Akkuma isin jedhe A sub group warreen jennu S dhaa fi P warra ta'an. B sub group warreen jennu immoo D block yookiin immoo D block warreen transition metal ta'anii akka jennu beekuu qabdu. Warreen gidduu B block jechuun predictable irraa warreen gidduu jiran sibiilota warra gidduu jiran sanadha jechuudha. Maqaa isaanii kana dubbiftanii qabachuu qabdu maal akka isaan jedhaman. In a period, all the elements contain the same number of shells. Periodii keessatti elementoonni hundumtuu sheelii wal fakkaataa qabu jechuudha. Properties of elements in pairs and groups.